Yo irreena fuura waaqayyoo gargaarsi hafuura waaqayyoo ganama kana hin darbaa inni dinqii godhu si haaressee si geeddaree si jijjiiree jabeessee kan si dhaabu. Ilaa ganama kana waa'ee hafuura qulqulluu irratti hin kadhannaa, waa'ee humna waaqayyoo hin kadhannaa, waa'ee geeddarumsaa hin kadhannaa, waa'ee jijjiiramsaa hin kadhannaa. Waaqayyo gooftaa maccaa saba isaa jijjiiree saba isaa geeddaree saba isaa haaressee hafuurri waaqayyoo tokko tokkoo keenya irratti inni ta'u guyyootii lamaan darban keessatti barumsaan amma ta'e gadi qabnee xiqqoo ilaalu turreerra. Har'a ammoo nan siniif kadhadhaa ijoollee waaqayyoo saba waaqayyoo innis waa'ee hafuura qulqulluu argamuu hafuura qulqulluu yookaan immoo guutamsa hafuura qulqulluu irratti sagalee waaqayyoo dubbifannee amma gooftaan nu gargaare waliin ilaalla sagalee waaqayyoo kadhannas ilmi waaqayyoo waan ati barbaaddeen gara kee dhufaa waan ati barbaaddeen. Mee ganama kana maaliin guutamuu barbaadda? Humna maaliin tuqamuu barbaadda? Ayyaana waaqayyoo maaliin tuqamuu barbaadda? Jireenya kee keessa maaltu qabuu barbaadda? Ayyaana kamiin hojjechuu barbaadda? Dibata kamiin hojjechuu barbaadda? Kennaa kamiin hojjechuu barbaadda? Ilaa isinitti himaa guutamsi hafuura qulqulluu diinota dibataa irraa akka nu ittiin mo'annee dabarru, injifannee dabarru. Lubbuun kan inni mo'amu, diinonni kan ittiin mo'aman, ejjummaan, xuraa'ummaan, halaalummaan, biyyi lafaa kan ittiin mo'amuu danda'u yoo hafuura qulqulluu guutamnedha. Humna sagalee waaqayyootiin yoo guutamnedha. Humna ibidda waaqayyootiin yoo guutamnedha. Hafuurri waaqayyoos immoo yoo nurra ta'edha. Mee sagalee waaqayyoo nan dubbisa. Hojii ergamootaa boqonnaa 2 tokkorraa kaasee akkas jedha. Ayyaanni guyyaa 50ffaa inni Pheenxeqoonxee jedhamee beekame yommuu ga'e hundinuu ni qababan. Dingatas huursaan waaqa irraa akka bubbee bubbisuutti dhaga'ame. Manicha isaan keessa jiranis ni guute. Arraba ibiddaa kan fakkaatan isaan ni mul'atan gargar tamsa'anis wanti akka arraba ibiddaa isaanii irra ni ta'an. Yommus hundumti isaanii hafuura qulqulluudhaan ni guutaman. Akka hafuurri isaaniif kennetti afaan garaa garaa dubbatan yookaan jalqaban. Ameen ameen. Hundumti isaanii jedhadhu kana lakkoofsa 4 irratti yommus hundumti isaanii hafuura qulqulluudhaan guutamanii waan biraatiin hin jenne, dubbiidhaan guutaman hin jenne, qocollootiin guutaman hin jenne, xuraa'ummaatiin guutaman hin jenne, waan biyya lafaatiin guutaman hin jenne. Sagaleen kun kutaa kana keessa hafuura qulqulluudhaan guutamanii. Haaleluuyaa. Egaa hafuura qulqulluu yeroo baay'ee labsuu nan jaalladha. Waa'ee hafuura qulqulluu dubbachuu nan jaalladha. Waldaan kiristaanaa kan adda ishee godhu biyya lafaarraa, walga'iirraa, amantaalee garaa garaarraa kan adda ishee godhu beektaa? Hafuura qulqulluudhaan socho'uu isheeti. Hafuura qulqulluudhaan guutamuu isheeti. Hafuura qulqulluuttis immoo amanuu isheeti. Hafuurri qulqulluun ijaan hin argamu. Hafuurri qulqulluun hojii isaatiin mul'ata. Gaafa si fayyisu, gaafa nagaa kee deebisu, gaafa abdii kee haaressu, gaafa humna kee haaressu. Hafuura qulqulluu. Hafuurri qulqulluun sadan waaqayyo tokko keessaa isa tokkodha. Uumaadha. Jiraachisaadha. Mootummaa waaqayyoof immoo kan nu qopheessudha. Jireenya bara baraaf kan nu qopheessudha. Hafuurri qulqulluun hin qulqulleessa. Hafuurri qulqulluun hin haaressa. Hafuurri qulqulluun cubbuu nu qulleessa. Hafuurri qulqulluun haara'umsa kenna. Kanaaf dirqama hafuurri qulqulluun amanataa tokko tokko irratti barbaachisaadha jechuudha. Ilaa isinitti himaa namni tokko uffannaa malee deemuu akka hin dandeenye uffannaa beektu miti.
uffannaa masuma biyya lafaatti uffannu jechuudha. Uffata namni qullaa deeme akkuma leeyya'u, namni qullaa deeme akkuma qaana'u, namni amma akkuma uffata uffatee deemu qullaa isaa deeme namni isa baqata. Namni si baqata qoto qullaa gadeemti si baqata namni yookiin sitti nama baqata yookiin nama si baqata. Hin baqata. Qullaan baay'ee badduu beektaa. Namni gaafa qullaatu of jibba ofumasa of jibba. Hin baqata akka maraatu ta'a. Qullaa isaa kan sin baqanne beektaa qullaatee kan sin baqanne maraatuudha. Qullaa isaa kan sitti fiigu maraatuudha. Maal jechuu barbaadeenii aneef isinii amantoonni ijoolleen Waaqayyoo tajaajiltoonni hundinuu dhiiga Yesuus Kiristoosiin bitaman hundinuu hafuura qulqulluu yoo hin qabaanne akka nama qullaa sanaati. Hafuura qulqulluutu qullaa keenya oksa. Hafuura qulqulluutu mudaa keenya oksa. Yoo hafuurri qulqulluun nurra hin jiraanne gaafa hafuura qulqulluun nurraa sokkee gaafa ayyaanni Waaqayyoo nurra hin jiraanne gaafa dibanni Waaqayyoo nurra hin jiraanne akka nama salphoo wayiiti. Akka nama waa hateeti. Akka nama ejjeeti. Gaafan jedhu dubbii keenyatu salphata. Haasaa keenyatu salphata. Fudhatama hin qabu. Hafuura qulqulluu malee fudhatamni hin jiru. Hafuura qulqulluu malee geeddaramsi hin jiru. ያለ መንፈስ ቅዱስ ያለ እግዚአብሔር ቃል ያለ እግዚአብሔር መንፈስ ምንም ስኬታማ የለም። ኖ ሰክሰስፉል ስኬታማ የለም። ምልካይን እንጅሩ geeddaramsi hin jiru. Kanaaf hojii ergamootaa boqonnaa tokko keessatti gaafa ilaallu akkas jedha. Boqonnaa tokko lakkoofsa 8 irratti isin garuu jedha hafuurri qulqulluu isin garuu hafuura qulqulluun yommuu isin irra bu'u humna ni godhattu. Yerusaalemitti, Yihudaa hundumaatti, Samaariyaatti, hamma handaara lafaatti dhugaa baatu koo ni taatu isaaniin jedhee jedha. Isin jedha hafuurri qulqulluun yeroo isin irra ni bu'u humna ni argattu. Dirqama hafuurri qulqulluun barbaachisaadha. Akka namni wayyaa uffatee deemu yookaan akka loltuun tokko meeshaa lolaa hidhattee adeemtu wattaadarri tokko hidhatee adeemu qullaa isaa yoo deeme lolee mo'achuu kan dandeenye qullaa isaa yoo deeme dirree irratti akka du'u akka booji'amu hafuura qulqulluun qabnu taanaaf aniif isini dirree irratti mo'amuu dandeenya. Seexani nu mo'uu danda'a. Ejjummaan nu mo'uu danda'a. Xuraa'ummaan nu mo'uu danda'a. Halaalummaan nu mo'uu danda'a. Qocolloodhaan dubbiidhaan arrabsoodhaan mo'amuu dandeenya. Dhaabbannee Waaqayyoon eeggachuu hin dandeenye. Mootummaa Waaqayyoo bira gahuu hin dandeenye. Mootummaa Waaqayyoo bira akka nuyi geenyu kan nu taasisu. Akkasumas wangeela akka labsinu. Akkasumas akka barsiisnu. Kennaa Waaqayyoo nutti laateen tajaajiluu kan dandeenyu dhaabbannee haala mijataan taane keessatti hafuurri qulqulluun yoo nurra jiraatedha. Hafuura qulqulluudhaan yoo guutamnedha. Kanaaf hafuurri qulqulluu yommuu isin irra fuudhu Yesuus Kiristoos bartoota isaatiin humna hin argattu. Samaariyaadhaa, Yihudaadhaa, hanga daangaa lafaatti hin adeemtu jedhe. Dhugaa baatu kun taatu, wangeela labsitu, lafa wangeelli hin geenye hin geessistu. Ilaa ofuma ofiiyyuu ofuma keenyaaf kadhachuuf gaafa manuma jirtu keessatti gaafa kadhattu gaafa jilbeeffattee kadhachuudhaaf jettu. Hafuura qulqulluu sirra hin jiru taanaan beektaa dandeessi jilbeeffatteen kadhattu. Humni hafuura qulqulluu si rufu taanaanii ofuma keefu dandeesseen kadhattu. Dandeessee hin tajaajiltu. Nama tajaajiluu miti, namaaf kadhachuu miti. Mataama keefiyyuu hafuurri qulqulluun si barbaachisa. Mataama keenyaaf, jireenya keenyaaf jilbeeffannee kadhachuuf. Kanaaf maal isiniin jedhe beektaa jalqabaa waldaa kiristaanaa adda kan ishee godhu biyya lafaarraa walgahii biyya lafaarraa hafuura qulqulluudhaan socho'uu isheeti. Macaafa qulqulluu kana namni baay'een dubbisuu danda'a. Musliimonni dubbisuu, abbooliin amantaa garaa bakka amantaalee garaagaraan dubbisu macaafa qulqulluu kana. Saayinsistoonni dubbisuu garuu ergaa macaafa kana qoratanii bira gahuu hin danda'an. Isaaniif hin galu. Dubbii macaafaa akka nuuf galu kan nu taasisu, dubbiin sagalee Waaqayyoo gaafa barsiifamu akka nu galu kan nu taasisu hafuura qulqulluudha. Sagalee Waaqayyoo kanatti amantee dinqiin garaa akka ta'u, fayyinni akka ta'u, hafuurri hamaan akka waraanamu, seexanni akka waraanamu, namoonni dhukkubatti akka fayyanii kan taasisu hafuura qulqulluudha. Hafuura qulqulluudha. Kanaaf namni hafuura qulqulluu hin qabne, namni hafuura Waaqayyoo hin qabne hiyyeessa du'aadha, rakkataadha, dhaqaa hiyyeessa keessaa hiyyeessa sabadaadha. Namni hafuura qulqulluudhaan guutame sooressa caala. Hafuura qulqulluudhaan guutamuu jechuun Kiristoosiin guutamuu jechuudha. Hafuura qulqulluu dhabuu jechuun immoo Kiristoosiin dhabuu jechuudha. Aloonni al takka akkana jedhu maali sagalee Waaqayyoon dubbifadhee tasgabbaa'ee yoon kadhadhee jedhu. Nyaata gaafa nyaattu namoota wajjin yeroo nyaatan nyaata
hamma dandeessu shaammattee nyaatte malee namni si jalaa fixuu danda'a. Hafuurri qulqulluunis fedhii keenya barbaada. Kaka'umsa keessa keenya yoo nu hin guutamne inni yoo nu isaaf of kennine inni dafee nu seena, dafee nu guuta. Caalennee yoo teenye immoo nutti hin bu'u. Waaqayyo fedhii ilaala jarana. Hafuurri qulqulluun fedha qabaa, miira qabaa, qaama qaba. Lapheen keenya yoo baname keessi keenya isa barbaadne hafuurri qulqulluun nu guuta. Nu guutee immoo fayyuma ta'a miti, akka bishaanii si keessa ta'a miti. Hojii isaa hojjeta si keessatti, dinqii isaa hojjeta, ulfina isaa hojjeta, irree isaa mul'isa, waaqummaa isaa mul'isa. Hafuurri qulqulluun beektaa yeroo si guutu inni jalqabaa cubbuutti si qulqulleessa, cubbuu sirraa miica, si qulqulleessa, jallinatti, hammeenyatti. Kanaaf ikkoo arrabumti keenya kuni gaafa Phaawulos dubbatu yookaan macaafaa haaraa keessatti arraba kana biyyi lafaa arraba keenya kana leenjii yuunivarsiitii galtee, kolleejjii galtee, barnoota sadarkaa ol'aanoo galtee, arrabni kun leenji'uu kan hin dandeenye, arrabni kun baratee sirrachuu kan hin dandeenye, hafuurri Waaqayyo immoo arraba keenya kana maal hin godha? Leenjisan sirreessa. Maal jechuu barbaadanii? Manoomti tokko tokko pirooseefarii kan barate, doktireetii kan qabu, PhD kan qabu. Guddaa ka'e garuu arrabni isaa hin jijjiiramu, jireenyi isaa hin jijjiiramu. Barnootaan guddate jedhama malee hojiin isaa hojii badaadha, hojiin isaa hojii gadheedha. Maaliif beektaa? Hafuura qulqulluun qabure guutummaa guutuutti kan nama jijjiiru hafuura Waaqayyoodha. Sobarraa kan nama jijjiiru, ejjerraa kan nama jijjiiru, hannarraa kan nama jijjiiru. Akkaataa qabannaa keenya ittiin hafuura qulqulluu guutamneetu malee hafuura qulqulluu nama jijjiira bakka. Phaawulosin ikkoo hin jijjiire. Phaawulos waldaa kiristaanaa ari'atu Saa'ol isa ture sana. Hojii ergamootaa boqonnaa 9 gaafa laallu Phaawulos waldaa kiristaanaa ari'ata ture. Waldaa kiristaanaa dhiibbata ture. Nama Isxifaanos irratti illee namoota bara sanaa keessaa walii galuudhaan Isxifaanos akka ajjeefamu kan taasise tokko Phaawulos. Hojii ergamootaa boqonnaa 9 irratti manni gaafa laallu guyyaa tokkotu waldaa kiristaanaa ari'atu mandara Damaasqoo keessa toonni fiiguuti. Bakakkaadhaan duumessa keessaan balaqqeessaan Waaqayyo itti mul'ate. Ija isaan jaamse lafaan isa dha'e. Sasi ari'atu ganama kanala hafuurri Waaqayyo lafaan dha'a. Mul'ata kee kan ari'atu, nagaa kee kan ari'atu, fayyaa kee kan ari'atu, eebba kee kan ari'atu. Hallelujah. Yes, my God. Thank you, Jesus. Kanaaf maal jechuu barbaadeni? Hafuurri qulqulluun seenaa namaa jijjiira. Namumti kaleessa waldaa kiristaanaa ari'atu, namumti waldaa kiristaanaa diiguudhaaf diigu kuni har'a garuu Yesuusin argatee nama gootummaa wangeelaa dubbatu, nama waldaa kiristaanaa hedduu hundeesse. Fakkeenya dhalootaaf kan ta'e Phaawulos seenaa isaa maaltu jijjiire? Hafuura qulqulluu jijjiire. Seenaa isaa Kiristoos jijjiire. Har'as jijjiira. Jalina keessa kan jirtu, hammeenya keessa kan jirtu, xuraa'ummaa keessa kan jirtu, soba keessa kan jirtu, baay'eechi keessa Waaqayyo si jijjiira. Kottu gara Yesuus hin jijjiiramta, hin geeddaramta, hin geeddaramta. Akka namaa isheen ejjituudha eessi biran darbu. Akka namaa isheen hattuudha, sobduudha, waliin ootuudha eessi biran darbu. Sirraa lafa naqee si qulqulleessee qodaa qulqullaa si taasisa. Nama gaarii si taasisa, nama qajeelaa si taasisa, ulfina isaaf si taasisa. Hammuma seexanni sitti fayyadamuu barbaadu, hammuma biyyi lafaa kun sitti taphachuu barbaadu, sirraa lafaan dha'ee Waaqayyo qodaa qulqullaa si godhata. Siin dubbata, siin hojii isaa hojjeta. Ameen, ameen. Kanaaf egaa hojii ergamootaa boqonnaa 2 bakkan sila dubbise gaafa laallu. Guyyaa tokko jedha, guyyaa Pheenxeqoonxee jedhamu. Guyyaa Pheenxeqoonxee jechuun egaa yeroo sanatti guyyaa ayyaanaadha. Guyyaa namoonni itti wal gahani addunyaa kanaatti. Guyyaatti wal gahani, gurguddoonni wal gahani, safararraa, fagoorraa, eessarraa iddootti wal gahani. Guyyaa Pheenxeqoonxee, guyyaa Pheenxeqoonxee kan jedhamu. Guyyaa sana jedha bartoonni gooftaa iddoo sanatti wal gahanii gara namoota 120 kan ta'anii hin kadhatu turani, hin kadhatu. Utuu isaan kadhatanii jedha walitti qabamanii iddoo tokkotti bakka tokkotti akka jedhamti egaa sagalee Waaqayyoo maqaa kootii yoo walitti qabamtanii tokkos 2 3 isaa olis yoo taatanii ani gidduu keessanitti nan argama ni jedhu. Kutaa kana keessatti walitti qabamanii hin kadhatu turanii fuula Waaqayyoo barbaaddatu turani. Utuu isaan kadhachaa jiranii gooftaan keenya Yesuus Kiristoos kaleessanni wangeela Yohaannis boqonnaa 10 irratti dubbate ani nan deema. Sini erga burichaan humna godhattu, burichaan haaromsa argattu, fuudhanii deema gara biyya lafaa guutuu hundumaatti inni jedhee Yesuus Kiristoos abdii isaaniif gale. Hafuura koon sini erga, humna koon sini erga, yoon deeme sini wayya.
Hafuura kun sinii erga jedhee Yesuus inni abdate. Hojii ergamoota boqonnaa lama irratti egaa Yesuus Kiristoos ofuma isaa lafa kanarratti hojjechaa ture. Kaleessa bartoonni Gooftaa humna arganne, hafuura qulqulluun arganne, akkasumaan Gooftaa wajjin deddeebi'aa turani. Akkasumaan isa wajjin hin deebanii dinqii ilaalaa turani. Dinqii kana fudhanne ofitti, hafuura kana fudhanne ofitti. Hafuurri Waaqayyo hafuura dinqii godhudha. Yesuus ofuma isaa hojii hojjechaa ture. Bartoonni Gooftaa ijaan ilaalaa turan malee, dhagaa turan malee, dinqii kana keessa hin galle, hojii kana keessa hin galle. Ilaasittanii maganama kana hangarraatti amantee, hangarraatti tajaajila qulqulluu keessa kan hin galle, hafuura Waaqayyoo keessa kan hin galle, hafuura qulqulluu kan hin arganne, hafuura qulqulluudhaan kan hin guutamne sittani ma har'a ganama kana Waaqayyootti si guuta. Har'a ganama kana hin guutamta, har'a ganama kana hin jijjiiramta, akka nama kana hin jijjiiramta, akka nama addaan taata, nama haaraan taata. Hafuurri Waaqayyo nama haaraa nama godha. Hafuurri Waaqayyo nama geeddara, nama jijjiira. Bartoonni Yesuus Kiristoos namoonni dhibbaaf digdama ta'anii otoo huursanii otoo kadhatanii otoo isaan kadhataa jiranii hafuurri Waaqayyo isaan irra dhufe jedha. Hafuurri Waaqayyo isaan irra dhufe huursaatiin, sagalee addaatiin, sagalee humnaatiin, sagalee dhageessisuudhaan isaan irra dhufe. Hafuurri Waaqayyo isaan irra bulee jedha. Hallelujah. Me ganama kana sirraa dhufu hafuurri Waaqayyo. Ganama kana sirraa dhufu humni Waaqayyo. Ganama kana sirraa dhufu irreen Waaqayyo. Ganama kana sirraa dhufu dinqii Waaqayyo bitti Waaqayyo. Maakatuura laabaatii maakiroolee beeken tererere jenene kibaariyaa. Irra dhufee gaafa isaan irra dhufu abiddaan bifa abiddaan isaan irra bubbee bifa abiddaan ciccitee tokko tokko namoota hundumaarran bu'ee humna hafuura qulqulluudhaan hin guutamani jedha lakkoofsa afurratti boqonnaa lama lakkoofsa afur hojii ergamoota hin guutamani namoonni hundumtuu jedha. Namoonni dhibbaaf digdama hundumtuu hin guutamani. Hanguutamee faarfattoota qofaan jedhu, raajota qofaan jedhu, sabaakota qofaan jedhu, hundumaatu guutame. Ganama kana hundumni keessan guutama. Hafuurri Waaqayyo raajii guuteessa kan dhiisu miti, lallabaa guuteessa kan dhiisu miti, faarfataa guuteessa kan dhiisu miti. Elaati qophaa'i malee kadhadhu maleedha. Guutamuudhaaf kadhadhu malee, guutamuudhaaf yaada tokkummaa qabaadhu, jaalala qabaadhu, qulqullummaa qabaadhu malee fuula Waaqayyo barbaadi malee ganama kanattis hin guutamta. Ganama kanatti isin guutamta. Waldoolii garaa garaa keessaa kan dhuftan, iddoo garaa garaa keessaa kan dhuftan, dhagaa tajaajiltoonni, dhagaa kan raajanii, dhagaa kan faarfattanii, dhagaa kan gaggeessitanii, hafuurri qulqulluu isin barbaachisa. Sakaleessaan olitti, yeroo darbeen olitti, hafuurri Waaqayyo si barbaachisa. Isa kan si fuudhee kan si deemu, isa ergaa kan sitti dubbatu, isa akkati barsiistu kan godhu, isa akkati lallabdu kan godhu, isa akka sabni sabakkati gaggeessitu kan godhu, isa akka hoolota Waaqayyo qabdee baajoollee Waaqayyo baattee ijoollee Waaqayyo akkati gaggeessitu, hoolota Waaqayyo akkati eegdu kan si taasisu hafuura qulqulluudha. Maqaa Yesuusin guutamaa, 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 guutamaa isaan irra bu'ee jedha. Afaan garaa garaa dubbatanii, afaan haaraan dubbatanii, tararararararar godhanii, inni tokko sin dubbate, inni tokko sin dubbate, inni tokko gamaan dubbata, inni tokko garanaan dubbata. Maashaakaatuura laabaatiyaa. Emme afaan haaraa keessa warri afaan haaraa qabdan afaan haaraa keessan gaddifadhaa. Afaan haaraan elabettaa hidhaa hiika. Afaan haaraan elaa gaara galagashaa. Afaan haaraan elaa tulluu galagashaa. Afaan haaraan elaa si qulqulleessa. Maashaakaatuura laabaatii maakiruu jiinimii ክሎር ጂኒሚ ጎንታ የእግዚአብሔር መንፈስ በእግዚአብሔር መንፈስ መሙላት ግድ ነው። ይሄ ወደን አይደለም፣ በግድ መሙላት አለብን። በቃ ድርቀመ ጉተሙ ከምናኒ ንኩንቻለን ነሚቲ ፍረቁልቁሉ ዳዮ ጉተም ተመለቲ ነመሚቲ ስተነብ ነመሚቲ ፍረቁልቁሉ ዳን ጉተም ተና ቆዳ ሴተናት በቃ ማሳ ጴንጤ ጀራም ጴንጤና ፍረቁልቁሉ ዳን ቤከምቲ ባኪ ፍረቁልቁሉ ዳን ቤከም ሻካቱራ ላባቲያ በቀጣ ቢቲቦቦ በቀጣ ረክኒ በቀካምቡ አፋና ራሸታ ታታታታታታታታ አሜን 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 ሎሎቲ ካፖራ ላባጋንቶራ ላባጂኒ ሚክላሪያ ሁንዱምቱ አፋን አራን ዱበተኒ አፋን ገራገራ እንዱበተኒ ጀዳ ዱምቱ ሲንዱብሱ ረዴቤ የሙዙን ዱምቲ ዛኒ አፑረ ቁልቁሉዳን
guutamani akka hafuura dubbachuun isaaniif kennetti afaan garaa garaa dubbachuu jalqaba. Akka jechuun isaaniif kennametti akka hafuurri qulqulluun isaaniif kenne afaan garaa garaa dubbatan. Ilaala hafuurri qulqulluun afaan garaa garaa namaa kenna. Lisaanii garaa garaa namaa kenna. Hafuurri qulqulluun kennaa garaa garaa, ayyaana garaa garaa, dibata garaa garaa namaaf kenna. Kennaa argachuuf ijoo, kennaa ayyaana kadhachuuf, kennaa ayyaana argachuuf, kennaa dibata argachuuf dursa hafuura qulqulluudhaan guutamuu qabna. Yoo hafuura qulqulluudhaan guutamne kennaan nu keessatti argama. Kennaan nu keessatti biqila. Kennaan ayyaana, kennaan raajummaa, kennaan mul'ata. Dura isa abbaa ta'e, dura isa waan hundumaa ta'e hafuurichaan guutamna. Sana booda immoo hafuurichi maal nu godha beektaa? Kennaa garaa garaa akka fedha isaatti akka jaalala isaatti nuuf kenna. Hafuurichi tokko, abbaan kennaa tokko, waaqayyo tokko garuu immoo kennaa immoo bifa adda addaan amantootaaf hin kennaa akkuma jedhamee barreeffamee jiru. Hafuura qulqulluudhaan guutamne kennoolee garaa garaa immoo fudhachuu qabna. Malee hafuura qulqulluudhaan hin guutamiini raajummaadhaan na dibii, lallabaan na dibii, maaloon na dibii jechuun qabnu dura guutamuudha. Na guutii jenna. Hafuura qulqulluu jechuun immoo waaqayyo jechuudha. Waaqayyo jechuun immoo Kiristoos jechuudha. Bas gaafannu immoo humna kenna guutii, guutummaa hafuura kenna guutii. Yoos nan dibamaa, yoos nan geeddaramaa jechuu qabna. Ameen. Kanaaf egaa lakkoofsa 5 irraa mee annee kaasni dubbifanna. Baay'ee kan natti tolu akkasumatti nan dubbadha. Boqonnaa 2 lakkoofsa 14 irraa kaasee Phexros yeroo inni itti humnaan ka'ee dinqiidhaan ka'ee dubbatu agarra. Ilaala humnaan ka'ee dinqiidhaan ka'ee Phexros erga hafuura qulqulluu guutamee kaleessa hin gadde namni kun jabeessa ture. Kaleessa namni kun nama Kiristoos hin ganu ture. Anos hin beekuu jedhe nama sagale. Anos hin beeku lakkisaa anos hin beeku. Bartoonni gooftaan hundumtuu dhiisanii baqatan. Maaliif baqatan beektaa gaafa Yesuus Kiristoos qabamu jarri kun hafuura qulqulluudhaan hin guutamne humna hin arganne. Silaa isa dhiisanii baqatan. Har'a namoonni tokko tokko wangeela dhiisanii maaliif baqatu beektaa? Gara biyya lafaatti maaliif deebi'u? Gara ejjaatti maaliif deebi'u? Gara sobaatti maaliif deebi'u? Rakkina keessa dhaabbachuu maaliif dadhabu? Qorumsa keessa maaliif dhaabbachuu dadhabu beektaa? Humna hafuura qulqulluutiin hin guutamne bakka. Namni humna hafuura qulqulluutiin hin guutame hamma dhumaatti illee morma isaa laata wangeelaaf. Morma isaa kenna dhugaa waaqayyooti. Morma isaa kenna. Beelaaf, arrabsoof, qocholloof iddoon gadhiisu. Sa'aloonni keenya bara keenya ammaa abaluun kana na godhee, jaarsi waldaan kana na godhee, paastariin kana na godhee, abaluun kana na godhee, abaluuf jedhee waldaa dhiisee, abaluuf jedhee waldaa dhiisee, abaluut ayyaana kunarraa haate, abaluutu mul'ata kunarraa lafaannee, abaluun si waamee waldaatti. Dura guutame hafuura qulqulluudhaan. Nama maqaan balleessi. Warra hafuura qulqulluurra hin jirre beektu maqaa nama balleessu. Abaluun akkas godhee, abaluun akkas godhee, mente kersoo seexana warri kun maqaa nama kan balleessan, waa'ee namaa kan haasan. Seexana warra guutamedha warri kun. Bokoksee wayi. Isheen kana na goote, abaluun kana na goote, otoo isheen akkas gootu, otoo inni akkas godhu anoon tajaajilu. Waaqa namaaf dhibu. Waaqa dhaa maaliif tajaajiluista? Of ilaali dura ofiiki. Tokko tokko otoo ofiin argii waa'ee nama haasaa betta. Isa isheen dubbii waaqayyoo fettee, sagalee waaqayyoo fettee xaartu waliif gad fiiddu. Sani dubbii waaqayyoof jedhee waliif gad fiigu. Tokko tokko maqaa si balleessuudhaaf booddee kee kan kaatu jira. Seexanatti hibate warra kana. Warra kanaaf iddoon kennina. Iddoon laatina. Utaaltee dadhabdee, utaalee dadhabee boolla ofuma isaa qotee qopheessatu ofuma isaa kee boollichumatti gala. Boolla si buusuufi beektaa, si cabsuufi. Gurran kenninaa warra waa'ee keessan odeessaniif. Warra maqaa isin balleessaniif gurran kenninaa. Gurran kenninaa. Yaada keessan hin kenninaa. Hafuura waaqayyoo dhagaa. Hafuura qulqulluun guutamaa. Waaqayyoo dhagaa. Har'a kan dhaloota keenya balleesse beektu oduu dhaga'uudha. Oduu dhaqaa. Oduu dhaga'u. Haasaan taanee dhaga'u. Oduu funaanuu. Amma waaqayyoon kadhatutti. Amma hafuura qulqulluu kadhachuu qabutti. Oduu funaana. Guutan ollaayini kana keessa kan ta'an kana keessa iyyuu jiru. Warra oduu funaana. Warra oduu funaanan. Warra oduu sassaaban. Oduuni gaarii miti. Oduun beektuu biyya lafaa diiga. Oduun dhaloota balleessa. Oduun dhaloota jeeqa. Oduun dhaloota karaatti hambisa. Oduun qullaa nama godha. Oduun yeroo kee nyaata. Saatii kee guba. Hamma oduu odeessutti namni otoo kadhate. Hamma waa'ee namaa haasa'utti otoo kadhate. Hamma feesbuukii adda addaa irra ba'ee miidiyaa adda addaa irra ba'ee oduu funaan yeroo isaa guba. Waaqayyoon otoo kadhatee baay'ee gaarummaa qaba. Baay'ee ulfina qaba. Isa kana cabsuudhaaf immoo hafuura qulqulluudhaan guutamuun barbaachisaadha. Yoo hafuura qulqulluudhaan guutamne malee wangeela labsuun nutti ulfaata. Warra otoo hafuura qulqulluudhaan hin guutamin wangeela labsanii lagan ce'an
utaalanii tu beektaa kajabbii calacoo utaalee tu bidduutti dhaaba. Miiraan utaalee, sinsinniidhaan waan hojjetamu miti hojii Waaqayyo. Miiraanis kan hojjetamu miti hojii Waaqayyo. Hojiin Waaqayyoo guutaminsa hafuura qulqulluudhaan. Warri guutaminsa hafuura qulqulluudhaan tajaajilanii baroota darbanii tajaajilu. Kaayyoof mul'anni isaanii karaatti nafu. Ergamni isaanii karaatti nafu. Dibanni isaanii karaatti nafu. Kennaan isaanii karaatti nafu. Ayyaanni isaanii karaatti nafu. Waaqayyo injifannoo isaaniif kenna. Kanaaf Phexrosi gaafa hafuura qulqulluudhaan guutaman namoonni dhibbaaf digdamni suni namoonni biyya sanaa iddoo garaa garaarraa warri dhufanii maal ta'anii jarri kuni jedhan. Isaan afaan keenya haasaa jiru. Isaan waa'ee keenya haasaa jiru. Jarri kun hin machaanii maal ta'anii jedhan. Phexros garuu akkas jedhe. Amma ganama keessa sa'aatiin sadiidha. Nuyi buushii nunni, nuyi daadhii nunni, wanta nama macheessu nunni. Hafuura qulqulluutu nu guute malee isuma isin ajjeestan, isuma isin fannistan. Ilma Waaqayyo isa jiraataa Masiihii qulqulluu sanatu hafuura isaa nuuf erge, humna isaa nuuf erge, humna isaan guutamne, hafuura isaan guutamne. Dhagahaa dhaggeeffadhaa jedheetu gootummaadhaan humna hafuura qulqulluudhaan guutamee namni kaleessa nama tokko dura dhaabbatee Yesuus gooftaadhaan jenne. Namni kaleessa nam tokko hin amansiisne al takkaatti namoota 3,000 daqiiqaa 10 kan hin caalle keessatti jedha. Kitaaba biraarra gaafa laallu daqiiqaa 10 keessatti kan hin caalle yookaan barumsa teoloojii keessatti daqiiqaa 10 kan hin caalle keessatti wangeela lallabuudhaan namoota 3,000 ol kan ta'an gooftaa fide hin amansiise. Namoonni dubbicha dhagahanii lallabicha dhagahanii booji'aman kana gaajoo humnaan guutamu namni akka booji'amu nama taasisa. Dubbii kee namni booji'ama, lallaba kee dhaloonni booji'ama, barsiisuu kee dhaloonni booji'ama. Uffees jechiisa lallaba tokko yeroo waggeeffattu, kadhata tokko yeroo waggeeffattu. Ameen. Kana immoo kan godhu Waaqayyoodha. Kana immoo kan godhu hafuura qulqulluudha. Kanaaf guutamaa haa guutamnu hafuura Waaqayyo. Kadhadhaa. Hafuura Waaqayyoodhaan guutamuu kadhachuun nu barbaachisa. Barbaaduun nu barbaachisa. Dheebochuun nu barbaachisa. Beela'uun nu barbaachisa hafuura Waaqayyo. Maxxamaadha. Dheebochuu, beela'uu, barbaaduu, qulluun beelonu hin dheebonnu hin barbaannu taanaan guutamuu hin dandeenyu. Karaa deemaa miti hafuurri Waaqayyo. Fayyuma fi akkuma kosii wayii si keessan buufatu sirran buufatu. Warra kaayyoodhaan isa barbaadan, warra isaaniif gale, warra kadhatanii soomanii fuula isaa barbaadan isaan guuta. Isaan guutuu qofaa miti. Dinqii garaa garaatiin isaan geggeessa. Ni lammaffaa fuula qulqulluudhaan guutamuudhaaf qulqullummaan deddeebi'uu qabna. Qulqullummaadhaaf jiraachuu qabna. Qulqulluu ta'uu qaba. Kiristoos qulqulluu ta'e yookaan sagalee Waaqayyoo qulqulluu ta'e isinis naaf qulqullaa jedhamti. Qulqullaa'ota ta'uu qabna. Bakka biyya lafaarraa adda ba'uu qabna. Hojii seexanaarraa adda ba'uu qabna. Hojii dukkanaa keessaa ba'uu qabna. Soba keessaa, ejja keessaa, xuraa'ummaa keessaa, jireenya of tuuluu, jireenya waliin dha'uu, jireenya waliin fakkeessuu keessaa adda ba'uu qabna. Waa'ee of tuultotaas hin barsiisa hin ture. Nama of tuulu, namni of tuulu beektaa gorsa namaa dhaga'u. Of tuultuu. Hafuurri qulqulluun garuu gadi jettee yaada namaa akkati dhageessu. Gorsa obboleessa akkati dhageessu taasisa. Gadi jettee akkati tajaajiltu. Of tuultonni garuu kan koo malee, tajaajiltoonni baay'ee jiru kan koo malee. Hankoo malee yoo isaan dubbatan malee warra kaanii fudhataman qabu. Taraatti kan nama laalan warra of tuulan. Isaanii gararraa of kaa'u siin immoo taraatti si laalu. Kan kee sagalee kee dhaggeeffatan, kan kee lallaba kee dhaggeeffatan, kan kee tajaajila kee dhaggeeffatan, kan kee waan ati gorsitu dhaggeeffatan, kan isaan immoo beektaa fuudhanii ba'aa meeqa sirra naqu of tuultota. Guutan mana Waaqayyoo keessa. Kan akka koo barsiisu hin jiru, kan akka koo raaju hin jiru, kan akka koo kadhatu hin jiru. Inni kun kan seexanaati. Kan akka koo malee amma koo kan ga'u hin jiru. Aanummaa isaanii kan labsan jiru. Hidhiitanyoochi. Of tuultota warri kun. Of tuultota amma Waaqayyoon ciigaa jedha. Hin ciigaa. Hin jibbachuudha Waaqayyo. Furri Waaqayyo gaafa namarra ta'u beektaa gadi jettee akkati tajaajiltu si taasisa. Of tuultonni hin darbatamu. Kuma seexanni of tuulummaadhaan darbatame miti. Arras tajaajiltoonni baay'ee kan darbamanii, tajaajiltoonni baay'een kan kufanii, of tuulummaarraa kan ka'e. Gaafa of tuulummaatti kaatu immoo hafuura ejjummaa feesitti gala iddoo hin jirredha. Qaama kara koo namni akka koo hin jiru jetta miti. Namni akka koo lallabu, namni akka koo raaju hin jiru jetta miti.
Waanuma ta'e tokkos jala keessa seetanni isa dhiira jala waanuma bareedaa tokko dubartii bareedduu tokko ishee dubartii tokko lammoo dhiiroo bareedaa tokko jala qabdeetu boqqooti lafaan nuti. Yookiin immoo waanuma ta'e tokko of tuultota jala birri jala kaa'uudhaan seetan waanuma tokko tokko jala kaa'uudhaan waan inni bira darbuu hin dandeenye mataadhaan dhaabdii ni fuute. Akkan kufneef akkan cabneef gadi jennee Waaqayyoon tajaajiluu gorsa walii dhaga'uu jaalalaan deddeebi'uu nu barbaachisa. Kanaaf hafuura qulqulluudhaan guutamuuf of tuulummaarraa bilisa ta'uu qaba. Gadi jennee Waaqayyoon tajaajiluu qaba. Hafuura qulqulluudhaanis guutamuudhaafis immoo obsinee Waaqayyoon eeggachuudha. Bakka inni guyyaati jettetti ta'uu danda'a hafuura qulqulluu gara kee galuuf. Guyyaa mataa isaatti dhufu obsanii eeggachuudha. Anoo bara baay'een kadhadhee bara baay'ee Waaqayyoon eegee hafuurri Waaqayyoo gara koo dhufnee kadhadheen arganne jechuu dandeenya. Sirriidha. Eeguudha bakka. Amma dhumaatti eeguudha. Inni gaafa barbaade gara kee dhufa. Amma dhumaatti. Waaqayyo gooftaan hunda keenyaa gargaara. Hafuurri Waaqayyoo immoo mootummaa Waaqayyoof nu qopheessa. Hafuurri Waaqayyoo immoo akka eebbifamnu nu taasisa. Foonitti hafuuratti akka hiikamu wangeela akka labsinu nu taasisa. Ameen ameen. Gabaabaatti daqiiqa 5 kadhadha. Guutaminsaa hafuura qulqulluudhaan guutamuu